هاي barattoota akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti ammoo kan nuti ilaallu hojiirra oolmaa liqii fi dhalaa shallaguu ilaallachuudha. Paartii darbe keessatti waa'ee maalii ilaallee turre kan nuti jalqabnee turre jiruu fi jireenya keenya keessatti firaashiniin yookiin ammoo lakkoofsa raashinaali inni jennuun kun maaliif nu gargaara isa jedhu ilaalaa turre. Akkasuma gilgaala takka tuqaa takka 0 yookiin ammoo takka tuqaa 10 ilaalee turre bal'inaan isiniif ibsee turre. Paartii san yookiin ammoo gilgaala sun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef gilgaala san deebisanii ilaaluu qabdanii namoonni hin ilaalin. Har'a ammoo hojiirra oolmaa liqii fi dhalaa shallaguu isa jedhu kanaan gilgaalitti aanu takka tuqaa takka yookiin ammoo takka tuqaa 11 bal'inaan ni ilaallachuudha. Kanaafuu viidiyoo kana hundi keessanuu laayik godhuudhaan jalqaba. Akkasuma ammoo chaanala kanaaf haaraa yoo taatan chaanala kana subscribe godhuudhaan akkasuma ammoo viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share godhuudhaan jalqaba. Hundi keessanuu ammoo VPN banuudhaan yookiin ammoo VPN fayyadamuudhaan viidiyoo kana yoo naaf ilaaltan hedduu natti tola. Akkasuma ammoo inni kun kan nuti har'a ilaallu kun boqonnaa tokko keessaa isa xumuraati jechuudha. Viidiyoo xumuraati. Kanaafuu paartii itti aanuun ammoo yuunitii itti aanu ni jalqabna. Hanga ammaatti wantoota isinitti dhagahaman yookiin ammoo wantoonni isiniif hin galle yoo jiraatan yookiin ammoo haalli baruu fi barsiisuu maal akka fakkaatu hundi keessanuu koomentii jalatti naaf keettan jechuudha. Koomentii keessan dhugaa dubbatuudhaaf baay'ee nama jajjabeessa. Hedduun keessan koomentii babbareeda barreessanii akkasuma ammoo hedduun keessan ammoo koomentii yeroo itti aanuuf haala kamiin akka qophaa'ee dhufu yookiin ammoo hanqinoota jiran bal'inaan ibsanii namaaf keettanii inni kun hedduu namatti tola. Haaluma kanaan hundi keessanuu koomentii babbareedu akkasuma kaka'umsa namaaf ta'an naaf kaahaa. Akkasuma ammoo hanqinni yoo jiraate ammoo koomentii jala naaf kaahaa. Kallattimaan gara barnoota keenyatti adeemu. Inni nuti har'a ilaallu hojiirra oolmaa liqii fi dhalaa shallaguu jedha. Isa kana kallattimaan kan nuti bal'inaan ilaallu gilgaala tokko kan ilaaluudhaan seeraan isiniif ibsaa deemachuudha. Gaafiin tokkoffaan maal jedha? Gaafiin tokkoffaan garee kubbaa miilaa mana barumsaa tokko tapha 6 yoo mo'ate jedha. Tapha 6 yoo mo'ate tapha 3 yoo mo'amee fi tapha 2 wal qixa yoo bahe taphoota taphatan keessaa tapha ittiin mo'aman lakkoofsa raashinaalitiin ibsi jedha. Lakkoofsa raashinaalitiin ibsi jedha. Tapha kam? Tapha ittiin mo'aman. Taphni isaan mo'aman ammoo meeqa jedha? 3 yoo mo'ame jedha. 3 mo'amanii kanaafuu 3 kana bifa firaashiniitiin yookiin ammoo lakkoofsa raashinaalitiin ibsina jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti kan nuti beekuu qabnu maa'inni taphoonni taphatan amma meeqa ta'uu isaaniiti. Tapha 6 mo'ate jedha. Kanaafuu 6 taphatanii 3 mo'ame jedha. Walitti dabala inni kun ammas tapha biraa 3 taphatanii walitti 9 ta'a. Tapha 2 ammoo wal qixa bahan jedha. 9 irratti 2 yeroo dabalu taphoota 11 taphatanii jechuudha. Walumaa gala taphoonni isaan taphatan taphoota 11. Taphoota 11 kana keessaa kan isaan mo'aman ammoo meeqaadha? 3 jechuudha. Kanaafuu 3 11ffaa jennee haala kanaan ibsinaa jechuudha. Kana jechuun maa'inni taphoota 11 keessaa tapha 3 maal ta'anii mo'amanii jiran jechuudha. Irratti inni jiru maal jedha? Taphoota ittiin wal qixa bahan lakkoofsa raashinaalitiin ibsidha. Inni kunis taphoonni ittiin wal qixa bahan 2 waan ta'eef taphoonni taphataman ammoo 11dha. Kanaafuu maal jennee ibsina? 2 11ffaa jennee ibsina jechuudha. Baay'ee salphaadha isaan kunniin. Inni caarra jiru ammoo taphoota ittiin mo'aman sun ta'in taphoota ittiin mo'an lakkoofsa raashinaalitiin ibsedha. Inni kun kan mo'an meeqa? Taphoota 6. Kanaafuu isa kana ammoo 6 11ffaa jennee bifa kana ibsina jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kan isin beekuu qabdan garuu taphoota jalqabaa walitti idaanee san booda bifa firaashiniitiin yookiin ammoo raashinaalitiin kaa'uu hubatuu qabdan jechuudha. Gaafiin lammaffaan ammoo maal jedha? Qormaanni xumuraa semisteera irratti bahee qormaanni xumura semisteera irratti bahee gaafilee 40 keessaa 2/5 filannoo akkasumas 1/4 ammoo dhugaa yookiin soba yoo ta'an gaafileen
akaakuu biroo meeqa ta'uu jedha. 40 waliigalli isaanii kan bahan 40 kana keessa 2 shanaffaan filannoo qabanii tokko afuraffaan dhugaa sobaa kan biraa immoo kan hafan ni jira waan ta'eef kan hafan sunniin meeqa ta'anii jedha. Waliigala 40 ta'uu isaanii beekuu san booda ammoo nuti maal jennee ibsina ammeessa kana 40 walqixa jennaan. 40 walqixa maaliif gaafii 40 waan ta'aniif 2 shanaffaan 40 filannoodha. Kana jechuun 2 shanaffaa baay'isuu 40 meeqa ta'anii kan maaliif isaan kunniin filannoodha. San booda ida'uu jennaan 40 nuuf guutuu qaba waan ta'eef dirqama. Tokko afuraffaan ammoo dhugaa soba. Tokko afuraffaa jechuun ammoo tokko afuraffaa baay'isuu 40ti. Kana jechuun gaafii 40 keessaa tokko afuraffaa jennee ibsina. San booda kan hafa waan hin beekneef xaa jennee bakka buufannaa jechuudha. Xaa kana bakka buufana waan hin beekneef. Kanaafuu amminni kun maal jennee ibsina 40 walqixa ta'a. Isa kana yeroo hojjennutti meeqa ta'a? Inni kun kan gubbaarra kan gubbaatiin baay'isa jennee as jala tokko jira. Kanaafuu 80 hiruu 5 eda'uu isa kanas jala meeqa jira tokko jira. Kanaafuu yeroo waliin baay'isnu 40 hiruu 4 ta'a eda'uu xaa jennaan jechuudha. San booda 40 walqixa ta'a. Isa kana yeroo hiruu meeqa ta'a? 5 tokko meeqa ta'a? 3 ta'a. Kanaafuu 6 ta'a jechuudha. 16 ta'a. Isa kana yeroo hojjennutti 16 ta'a eda'uu inni kun ammoo meeqa ta'a? 10. San booda as maaltu jira? Xaatu jira jechuudha. San booda kan inni lama wali idaanii garana fidannaa jechuudha. Kanaafuu 40 walqixa ta'a jennee kan yeroo wali idaanu 26 ta'a eda'uu xaati. Xaa argatuudhaaf isa kana maal goona? Garan dabarsina. Garan yeroo dabarsinu 40 hir'isuu 26 jennaan. Maaliif inni kun asitti poozitiiva. Yoo hin barraayin poozitiivis ni jedha jira. Kanaafuu garan yeroo dabarsinu kana mallattoo walqixaatiin garan yeroo dabarsinu mallattoon isaa gara negatiivaatti jijjiiramaa jechuudha. Yoo negatiiva ture garuu yeroo garan dabarsinu gara poozitiivaatti jijjiirree kaa'annaa jechuudha. San booda walqixa xaa jennee kenna. Kanaafuu 40 irraa 26 yeroo hir'isu meeqa ta'a? 14 ta'a jechuudha. Kanaafuu 14 walqixa xaati. Kana jechuun gaafiiwwan biraa yookiin ammoo ajaja biraa qaban filannoo kan hin ta'in akkasuma dhugaaf soba kan hin ta'in bakka duwwaa guutii ta'uu danda'a yookiin ammoo gaafii deebii gabaabaa kennii ta'uu danda'a. Kan hafan kunniin walumaa gala kan ajaja biraatiin kennaman meeqadha? 14 ta'uu isaanii bifa kanaan hojjennee kenna jechuudha. Gaafiin sadaffaan ammoo daldaltuun takka meeshaa qarshii 400 bittee qarshii 500 yoo gurgurte bu'aan buufatte dhibbantaa meeqa ta'a jedha. Kana jechaan meeqa isiin bitteen 400 bittee kan isiin gurgurteen ammoo 500 gurgurte jechuudha. Isa kana dhibbantaadhaan yoo ibsinu yookiin ammoo dhibbantaadhaan jechuun maa inni paarsantiidhaan yookiin ammoo irra dhibbaffaa goonee yeroo ibsinu jechuudha. Kanaafuu paarsantiidhaan yeroo ibsinu yookiin ammoo irra dhibbaffaa goonee yeroo ibsinu qarshiin isiin buufatte kun meeqa ta'a jedha. Kanaaf dhibbantaa isaa argatuudhaaf jalqaba maal goona? Amma akkuma arginu asirraa inni kun bu'aadhamoo kasaaraadha isa jedhu beekuu qabna. Bu'aadhamoo kasaaraadha jechuu isaa beekuudhaaf kan ittiin gurgurame kun guddaa ta'uu isaati jechaadha. Gatiin ittiin bitame meeqa? 400 ture. Gatiin ittiin gurgurame ammoo 500. Kanaafuu birrii 100 maal argatee jira? Bu'aa argatee jira jechuudha. Birrii 100 kana maal goona? Birrii 100 kana gara dhibbantaatti yookiin immoo gara paarsantiitti jijjiirree ibsuudhaaf maal goona? Inni yaadattan jedhee yaada kutaa 7 keessatti baratanii turtanii bu'aa argate kan jennuun gatiin gurgurtaa gatii bittaa yoo caaleedha. Kanaafuu gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa jennee argannaa jechuudha bu'aa. Gatiin kasaaraan ammoo maalidha? Kasaaraa kan jennuun ammoo gatii bittaa kanatu gatiin bittaa guddaa yookaan ta'uudhaati. Gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa jennee argannaa jechuudha. Inni kun kasaaraa, inni kun ammoo bu'aadha jechuudha. Kanaafuu gara dhibbantaatti jijjiiruudhaaf maal goona? Bu'aa dhibbantaadhaan argatuudhaaf bu'aa foormulaan isaa bu'aa hiruu gatii bittaa baay'isuu 100 jechuudha. Baay'isuu 100 paarsantiiti. 100 paarsantiiti. Kanaafuu
dhibba tokko parsantii. Kanaafuu bu'aan keenya meeqa dhibba tokko, bu'aan keenya dhibba tokko, gatiin bittaa immoo dhibba afurii. San booda meeqaan baay'isna jenne dhibba parsantiidhaan baay'isna jechuudha. Dhibba parsantiidhaan baay'isna. Kanaafuu inni kun yeroo baay'isu meeqa ta'a? 25% ta'a jechuudha. Yeroo walii galuu 25% jennee haala kanaan keenya jechuudha. Kanaafuu bu'aan keenya 25% dha jechuudha. Yeroo parsantiidhaan keenyutti. Gammachuun hoolaa bitee qarshii kanatti gurgure jedha. Obbo Gammachuun hoolaa kana kan gurgure 7% kasaaree yoo ta'e qarshii meeqaan bitee jedha. Kanaafuu maal arganne jira? Kasaaraan ammoo inni kun kan bu'aa isa kana. Kan bu'aa isa kana parsantiin haala kanaan barbaanna. Kan kasaaraa garuu kasaaraa hiruu gatii bittaa baay'isuu meeqaati? Baay'isuu dhibba tokkooti jechuudha. Baay'isuu dhibba tokko parsantiiti. Maaltu kasaaraan jechuudha. Kasaaraan. Kanaafuu inni kun kasaaraadha. Kanaafuu kasaaraan kun meeqa nu jedhe? Inni kun 7 kasaareetii jedha. Kanaafuu 7% jennee asitti barreeffanna. Kasaaraan isaa 7 waan ta'eef wal qixa ta'a. Gammachuun hoolaa bite meeqaan bite? Isa kanaan bite kanatti gurguree jedha. Meeqaan akka bite hin beekne. Bitee qarshii kanatti gurguru isaa qofa beekna. Garuu kasaaraan maal isin jedhee jira? Gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaati jechuudha. Kanaafuu amma kan nuti gaafatamne meeqa maalidha? Qarshii meeqaan biteedha? Gatii bittaati kan nuti gaafatamne. Kasaaraan garuu bakka kasaara kana maal galfanna? Gatii bittaa hir'isuu maaliiti? Hir'isuu gatii gurgurtaati jechuudha. Gatii gurgurtaa hiruu meeqaati? Gatii bittaa baay'isuu dhibbaati. Baay'isuu dhibbaata jechuudha. 100%. Amma isa kana keessa kan nuti beeknu kan ittiin gurgurame qofa. Kanaafuu gatii gurgurtaa ni beekna. Isa kana barbaadna jechuudha. Gatii bittaa kana barbaadna. Kanaafuu asitti 7% jennaan 7% wal qixa. Gatiin bittaa hin beeknu. Kanaafuu gatii bittaa jennee barreessinu. Gatii bittaa hir'isuu gatiin gurgurtaa immoo meeqa? 4,000 fi 650 jechuudha. 4,000 fi 650 hiruu gatiin bittaa ammas hin beeknu. Gatii bittaa jennee bira darbinaa jechuudha. Baay'isuu 100%. 100% jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Amma maal goona? Gara lamaanuu 100% dhaafeerra. Garanas 100% dhaafeerra. Garanas 100% dhaafeerra jechuudha. Kan nuti argatu deemnu garuu gatii bittaati waan ta'eef 100% dhaan bada. Parsantii kanaan hin bada. Kanaafuu asitti kan nuti arganu 700 ta'a jechuudha. 700 wal qixa. Gatii bittaa hir'isuu gatiin gurgurtaa immoo 4,000 fi 650 jennee jirra. San booda hiruu gatii bittaati. San booda maal goona? Qaxxaamura baay'isna. Qaxxaamura yeroo baay'isnu kana 7 baay'isuu gatii bittaa wal qixa. 100 baay'isuu gatii bittaa hir'isuu 4,000 fi 650 jennee haala kanaan hojjenna jechuudha. Amma dhibbeewwan lamaanuu ni baay'isi. Kanas ni baay'isi. Kanas ni baay'isi. Ammattuu keessa waan jiraniif. Kanaafuu 7 gatii bittaa wal qixa. 100 gatii bittaa hir'isuu. Isa kan amma 100 yeroo baay'isu meeqa ta'a? 4, 6, 5, 0. 100 yeroo baay'isu 0 lamatti dabaluudha jechuudha. Kanaafuu 400 fi 65 ta'a jechuudha. San booda gatii bittaa kana maal goona? Garanaa fidanna. Garan yeroo fidannee walirraa hir'isnu meeqa ta'a? Negatiiva 93 ta'a jechuudha. Negatiiva 93 gatii bittaa ta'a wal qixa ta'a. Asitti kan nuuf immoo negatiiva 400 fi 65 jennee jirra. San booda gatii bittaa argatuudhaaf maal goona? Hiruu negatiiva 93 goona. Garanas hiruu negatiiva 93 goona jechuudha. San booda 93 hin baddi. Negatiivaan badaa. Gatiin bittaa meeqa ta'a? Negatiivaan badaa. Isa kana yeroo hiruu meeqa ta'a? Kanaafuu deebiin kenna 5,000 ta'a jechuudha. 5,000 ta'a. Kanaafuu gatiin ittiin bitame 5,000 bitame meeqatti gurgurame? 4,000 fi 650 gurgurame jechuudha. Kanaafuu maal ta'e? Ni kasaare namni kun. Maaliif 5,000 bitee
4,000 fi 650 yeroo gurguru gatii kasaaraa isaati jechuudha. Kanaafuu gatii kasaaraa isaati yookiin immoo parsantii kasaaraati kan nuuf kenname waan ta'eef kanaafuu kasaaruu isaa asirraa beekuu dandeenya jechuudha. Shanaffaan ammoo maal jedha? Daldalaan tokko qubeessaa 50 qarshii 100 bitee tokkoon qubeessaa qarshii 2.5 gurguree jedha. Dhibbantaa bu'aa yookiin kasaaraa barbaadeedha. Amma isa kana beekuudhaaf daldalaan tokko qubeessaa meeqa bitee? 50 bitee meeqaan? 100 bitee. Gatiin bittaa isaa 100 jechuudha. Kanaafuu gatiin bittaa 100 kan inni ittiin gurgure garuu 2.5 tokkoon maali? Qubeessa kana. Kanaafuu 50 ture 50 kana hundi isaatu meeqaan gurgure? tokko isaanii 2.5 gurgure jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isu meeqa ta'a? 5 baay'isu 25 ta'a. Kanaafuu inni kun 125 ta'a jechuudha. Deebiin keenya 125 gurgure jechuudha. Kanaafuu namni kun 125 gurgure. Kan inni biteen garuu birrii 100 ture. Kanaafuu namni kun hin kasaare immoo bu'aa argate jechuudha. Maaliif 125 waan gurgureef kanaafuu bu'aan inni argate meeqa? 25 argate jechuudha. Kanaafuu 25 kana maal goona? Dhibbantaan bu'aa yookiin kasaaraa barbaadedha. Kanaafuu kan kasaaraa osoo hin taane kan nuti barbaannu kan bu'aati jechuudha. Maaliif bu'aa waan argateef. Kanaafuu maal goona? Bu'aa foormulaa isaa isinitti himee jira waan ta'eef bu'aa baay'isuu gatii bittaa baay'isuu dhibbaati hiruu bu'aa hiruu gatii bittaa baay'isuu 100% jennee jirra. Bu'aan isaa 25 gatiin ittiin bitamu 100 meeqaan baay'isni ergasi 100%dhaan baay'isna bituun 100 baddii kanaafuu 25% jechuudha. Kanaafuu gatiin yookiin ammoo dhibbantaadhaan yeroo ibsinu kan bu'aan inni argate 25% argate jechuudha. Jahaffaan ammoo singitan mana jireenyaa qarshii 49,000 bitteedha. Qarshii 6,000 suphitee qarshii 5,000 qalama dibdee jedha. Kana booda mana kana qarshii 58,500 yoo gurgurte dhibbantaan bu'aa yookiin kasaaraa barbaadedha. Amma singitaniin tun jalqaba mana kana meeqaan bittee? 4,000 fi 49,000 bittee qarshii 6,000 suphitedha. Kanaafuu ammas baasiidha waan ta'eef hiruma edaana 6,000 irratti edaana jechuudha. Ammas 5,000 qalama dibdeedha. Ammas 5,000 irratti edaana jechuudha. San booda waliigala isaanii meeqa ta'a yeroo wali edaanu? Inni kun 9 eda'uu 6 eda'uu 5 meeqa ta'a? 20 ta'a jechuudha. Lama qabna 60,000 walumaa gala 60,000 itti baaste jechuudha. 60,000 kan isin itti baaste mana kanatti. San booda immoo 58,500 fi 500 qofaan gurgurte. Kanaafuu hin kasaartamu bu'aa argatte ni kasaarta jechuudha. Maaliif 60,000 bittee 58,500 fi walumaa gala kan isin itti baafte meeqa? 60,000 itti baafte. Kan isin ittiin gurguratte garuu 58,500 fi 500 qofaan gurguratte jechuudha. Kanaafuu dhibbantaan nuti barbaannu kan bu'aa osoo hin taane kan kasaaraa barbaanna jechuudha. Kasaaraan isin kasaarte meeqa? 60,000 kanarraa meeqa hir'isna? 58,000 fi 500 hir'isna jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a inni kun? 0 asitti tokko yeroo liqeeffannu meeqa ta'a? 5 ta'a. San booda as meeqa jira? 9tu jira. Maaliif tokko sira yeroo liqeeffannu as meeqa ta'e tara? 0 kun 9 taatee jirti jechuudha. Kanaafuu 1,000 fi 500 jechuudha kan isin kasaarte. Kanaafuu dhibbantaadhaan yeroo barreessinu inni kun maal ta'a? 1,000 fi 500 hiruu kan isin ittiin bitte walumaa gala meeqa ta'a? Waan isin itti baafte wajjin jechuudha. Baay'isuu meeqa jennaan? 100% jennaan jechuudha. San booda 0 lamaan tana siitaniin lamaan taniin yoo balleessinu 0 lamaan taniinis tan hafan lamaan yoo balleessinu meeqa ta'a? 15 hiruu 6% ta'a jechuudha. Kana jechuun 15 6 irree parsantiidhaan yeroo kennu meeqa ta'a? 16 5 yeroo hirru meeqa ta'a? 2 ta'a. 12
yeroo ittiin baay'isnee yeroo dheeraa dhiisammoo 3 sanboota tuqaa kennee as yeroo kenninu 5 ta'a jechuudha. Kana jechuun 2.5% kasaarte jechuudha. Kanaafuu parsantii hagana kana kasaarteeti kan isiin mana kana gurguratte jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan kan nuti hojjennu jechuudha. Seeraan isiniif gala jedhee yaada. Namoonni viidiyoon kun isinitti tole laayik godhuudhaan akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan akkuma isin jedhamu teelegiraama namni joinin godhi yoo jiraattan teelegiraama irratti wantoota hedduu isiniif gadhiisin jedha jira. Teelegiraama join godhuudhaan Itiyoo Istuudantii jedhama maqaan isaa. Teelegiraama irratti yookiin ammoo liinkii isaa koomentii jalqabaa irratti ni argattanii koomentii jala seenuudhaan liinkii san tuqxanii join gootanii isarraas fayyadamuu dandeettu. Kanaaf viidiyoo keenya kan boqonnaa tokko haala kanaan xumurree jirra. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.